Dhiifama namaa godhuun mallattoo guddinaati. Namni tokko yaanni isaatii fi kaayyoon isaa guddaa yoo taate dhiifama waan xixiqqishoo tanaa fi waan argamtu kanaaf namaa dhiisa. Dhiifamni waanuma namni darreen akkana walii godhuu miti. Waan ati dhageessu obboleessaa fi obboleeyyantu gizee gari dachuma xiqqishoo wal maddii qabaniif walitti aaranii tokko tokko aarsee mancaan tokko tokkorraa somba baase. Kuni gartee ummanni kun himmaan isaanii fedhinnaan isaanii xixiqqishoo ta'urraa. Afwiin bakkitti isin irraa madditu akhlaaqa guddinaati. Akhlaaqa olaantummaatii fi akhlaaqa yaada guddaa fi himmaa guddaa nama qabuuti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko namtichi warra baadiyyaa tokko dhufee waan akhanni jeen khanneefiti aboo si gammachiise jennaan wannan si kanne kun waa takka maal tolchitee jeen wannummaan adana kanne kun wannummaa tolchite tokko illee hin jiru jennaan sahaboonni aaran masgida keessatti itti lafaa qabu fenaan dhiisaa jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mana seenee waan biraa barbaade itti deefi amma jennaan amma haalaan hin gammade haalaan naa kanne haalaan sirraa jaaladhe jennaan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaboota biratti masgidatti sitti aaranii hamtu si qabatan ilaal akka gartee nama hamaa nama gartee gogoga Rasuulaan akkas jeetti sin fudhanne himmaan Rasuulaa bakka kanatti masalaa maqaa isaa tolchuu doonteen namtichuma tolchuu deema. Dura hoggaa namtichi ati humaan aangoon ejeen illee itti yaaddee namticha kana gammachiisuuf cinqamee waa fide. Kanneef ammas namtichuma seefu godhuuf masgidatti jara bira dhaqiiti waan kana jee si dhagahanii akka gartee fayyitee kan keessi beekanii ganaallee gaa nama fayyaa qabutti isaa fudhatanii dhufanii masgida Rasuulli sallallahu alaihi wasallam barra tolbe namni kun waajaa mee dhageeffadhaa jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lafaa ka'ee naa kannee na gammachiise waan akkasii dubbate Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namticha gama lamaanittu fayyisee jira jechuudha. Duba himmaa guddoo nama qabuutu nama dhiisa. Yoo namuma waasi godhe hundaaf ati dhiifama hin gooneef ati yaanni keetu xixiqqishaadha duraan dursee. Namni addunyaa tanarratti jiraattu oolla amma gaa oollaan biraa oollaan moobaayil keessaatti qabdu. Facebook irra ka jiru maal irra ka jiru Twitter irra ka jiru ati amma daawaa goota daawaa nuti asii goonu kana maal as teessanii haasotan jee tokko amma yoo viidiyoo kana ilaalee lole wanni isin haasotan kun jiru akka isin itti teessan kun illee hin taane yoo taate amma namticha kanaaf hin taane jennu. Ati wanni bakka kana teessee haasoo jirtuuf Rabbi gammachiisuudhaaf yoo hin tahin namticha kanatti aarte arrabsuu seente jechuudha. Wanni afwii fidaa guddina ilaalchaa guddina yaadaati. Kana laal. Wanni afwii namarraa fuudhaa yaada xiqqaatuu fi fedhii xiqqaachuu. Namni fedhiin isaa xiqqoo waan xixiqqishoo hundaaf iyya jechuudha. Oduma wali iyyuu hafa. Rakkoon afwii walii godhuu dhabuudhaa hafuudha jechuudha. Jala kanatti hafaa jechuudha. Ilmi namaa akka piraamidiiti akkanatti. Piraamidii biyya wanni kana ni beeytanii Misraa kana. Akkamii jala akkana ol guddataa akkana ol baami. Ilmi namaa jala kana guddinni isaadhaa waqaa hunda agartee ka jala kana jiru kana warra afwii hin goone akkamittiin godha akkana naan je'ee moo maseejii akkasii naa katabee moo hajee kana agartee hedduu namaadha. Warri olaanaan akkas gubbatti ol beesuni warra gizee hundaa'u addunyaa kanarratti dalaga ajaa'ibaa dalagan warra yaanni isaanii gurguddaatu bakka san dhaqa. Akkaataan jaarmaya ilmaan nama akkasi addunyaa tana jaarmin ilma nama akkasi jalli kun basharuma kana akka jirutti. Abbaaf afiin godhu abbaadhaaf haadhaaf afiin godhu. Namni jala kana kaguute kun warra magaa afiin faan goone kana uumati xiqqishoo tana gaa akkuma manni Arabaa jedhu gaalli ni deema sareen ni iyyiti. Danoo namtichi gaalli sareen ammoo yoo iyyite gaala marraa maal asarte gaalli ni deema sareen ni iyyiti jaan Arabni jecha Arabaati. Sigaltee miti afwiin kun duratti deemuudhaaf si gargaara. Namni afwii dhabee duratti hin deemu. Asumaa kana hojjetu wal qabu. Ollaa hojjetu wal qabu. Warra Facebook irratti katabbii takkitti sanarratti namni isa arrabse oduma arraba kanan gartee fayyisa jiru itti dhiitee itti bariite jechuudha. If hambisaa hogaa kun ganda keessatti Rasuulli odoo nama isa waa godhisan hunda wooman deebisaaf jee bar daawaan hin jirtu aslan. Odoo nama isa gartee waa godhe hundaaf deebisaan deebisee jee daa'ummaan Rasuulaatu asin nu bira hin geenyewu. Oduma inni kanaa hojii wal dhiibuu kanaa hojii wal harkisu akkuma gaalaatti. Gaalli ni deema sareen ni iyyiti. Ammoo
namni daa'idha namni gartee nama islaamaa kana gartee fayyaduun fedhaa diina kanaaf dalagee rabbi gammachiisee jannatan seenuu fedhaa jiru nama hundaa olitti rasuula sallallahu alaihi wasallam itti hidhatu qaba rasuulli hoggaa waan takka ta'eju irra itti dalagaadha rasuulli namaaf dhiisaa gidee jee irra namaaf dhiisaadha rasuulli yoo gartee zikrii godhaa jee irra zikrii godhaadha rasuulli rahmata godhaa jee irra rahmata namaaf godhaadha waan atti godhe namaan jettu kana irra godhaa san ta'uu qabdaati amma rasuula sallallahu alaihi wasallam qissaa takkaan kitaaba amma gaa adda jechuu fakkeenya addaa kun rasuula qofaa wajjin ta'uu danda'a jechuu dandeessa jechuu lannoo nama biraa tokko wajjin ta'uu hin danda'u afuun akkasiidha afuun akkasii dirqama nabiyyi rabbiidha nama tokko kagartee rabbiin addatti dandeetti addaa kanneef qofata Abdullahi bin Ubay bin Salul rasuula eega Madiinaa seenirraa hanga guyyaa du'utti cinqii adda addaa diila takka irratti oofe gaafa kaan hoggaa gartee lolarraa gaddeebine laa yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal jee namni jajjabaan akka kiyya nama gartee gadaana akka rasuula baaneeti beete Madiinaa keessa ariyaa jee rasuulli dhageenyaan ni dhiise dubbii isaadhaa tana mucaan Abdullaahi mucummaan isaatu abbaa kiyya kan ajjeesuu jee rasuulaan dhufee mucaan isaadhaa nama gaariidha mucaan Abdullaahi bar mucummaan isaatu Abdullaahi ajjeesuu abbaa kiyya kana si galaagaluu jeen dhufee boo si fayyisuu jennaani dhiisi gartee waan nu keessa jiruun toletti ollaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammas Abdullaahi bin Ubay bin Salul gaa waan hedduu dalage kana keessa khaalan hamaani dalage khabira ashaarratti hamtuu haasawamte radiyallahu anha mataan isa dubbii san kagartee assasee dabballee ummatee neetworkii tolchatee Madiinaa girgireessee isa rabbiinis fatanaa godhee wahyin turte rasuulli sahaabota Ameerikaa gariin Abdullaahi kan ajjeeftu bar dubbiin hundi ni qabbanuuti jaaniin rasuulli sallallahu alaihi wasallam wala Abdullaahi ajjeefne wata kan goone wahyin dhuftee dubbiin ni dhumte eega waan kana hunda dalagee rabbiin gartee oggu 70 yoo adda rahmata kadhatteef rahmata ana araaramuuf je yoo adda oggu 70 araaramuuf kadhatteef ani araaramuuf nama kanaaf ummata kana munaafiqa kanaaf jennaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta'wila maal godhe yoon 70 ol godhe araaramuuf mala kaayoo rasuula maal kaayoo rasuula nama kana qabeetuma harkisee akkaafe akkatti jannata naqu aboo huwa balleesee dhiisi itti hariboo ittihari namni barama bar ittihari bara komati ittixombalchi bas la kanatti gartee tuqi ittixombalchi begi taga jira bar rasuullah kasimit Abdullah ibn Ubay yon torbata maul kharadef rabbin araramu malaje rabbin hina araramuf shut down jala wade tanas ni cofe rabbin jala anta huna araramuf anamti khana abadan torbata dabartu hina araramuf jen amma tamacarashat Abdullah ibn Ubay ibn Salul badidi la khana hojjin due gide due mucaan tani duf han sola han kefidi jenina walani in khafanani rasulullah sola tikhan qabri khotu rasalati je janaza rasalati je di salat rabbi khalatef khana hunda gide alte eegeddu hunda namti khana afu imbar mala jirenyati jiru tolchiti ani wajeeni na dise jeeti namni khun si khanalle guddati silala Abdullah bardu wan dila dalagate wajhi rabbin isa kana gartena raramu fundo dojo khote galij rasul sallallahu alaihi wasallam eganam ti khote bod amma afu godu jirafta rabbin garu adli haqati inta wajejira dide jira yacho tanaf afu yo lalte ta'akkar rasulada fakkenya khaqabu hinjuru sallallahu alaihi wasallam sanitani amma Abu Bakar radiyallahu anhu نما حالان جبافي نما حالان قدات إسلام غيثت قافا عاشا مقابل لهم تي مستاخنا غرتي غرغارو تري مستا بنوساسا خنا غرغارو تري غرغارسن داباجي ربين غيدو دبي ساتيله ور مسلمه خربي صداتو خربي جالتو خرسول جالتو ور دغونغوري دبي حفرت غيثاي مستاهين كون أبو بكر وانجي جنا باجته تكلم باسو فيه لا رسول هذي فرق أبو بكر قرتي أبو بكر مستحف باجته باسو فيه جرا بر أبو بكر
رسول مو عبد الله بن أبي بن سلول يون أنا هو تربة ما أول ربي خلق نب عربي في جنة سينو ملاسين جي وچو إسا خنفي وچو إسا تنكفنا مي أولا ربي القرآن أبو سي أبو بكر فعل أمال جن ألا تحبون أن يغفر الله لكم أقرب بني سيني فرار من جالتني نجالنا يا الله عرر رأيقلي باجتهم كيسي دي بسي مستاه أبو بكر لين أدواني سوى مالي وربي في دي وليا وتتلقوا فرقين أبو بكر فيه نما أما جدو يرتو هندي قرتي له درجته تقول تبدلال أمرت قرآن قرانه أفوي قرانه مالي قرانه ديبني أفوي خنا مانقول نماهات عديبي عجائب أبو بكر يو ألا تحبون يغفر الله له أجب قط الله الله نفينا أرارما كيف فينا نوار أرمي يجو تنافو أفوين ركوني ثين كبدو قم الدنيا في آخراتي هدو توسي توجين ملتو قدناتي ملأنتو نما يادا قدا قبوتي ملتو نما قرتي صدركان إذا أولاناتي ملي أفوين صدركا قدامتم ما في صدافي خنوان قبو متيجو ودو قرو دنديسوتي لفما قوتيجو تانا وانين نجيجو فده وبالله التوفيق